Hello folks, I'm back. Computer programming with C++, part 23, C++ structure. If you are not following me or you are new to this channel, go back and check my playlist and don't forget to hit the subscribe button that you don't miss another episode. Harka fuune jira jirtu maatiin Qubee Tech present. Barnoota C++ akkuma itti fufnetti jira yookaan computer programming C++ dhaan kutaa 23 irra geenyeerra jechuudha. Kutaa kana keessatti immoo C++ structures wajjin ilaalla jechuudha. Yoo maatiin taane ta'in subscribe gochuun maatii ta'a. Akkasumas namoota jaalataniif share like gochuun na jajjabeessan jedha. Let's go. Video tokko irratti waa'ee data type C++ data type dubbadheen ture. What are the C++ data types? Basically they are three general categories. Primitive data type kan jedhaman jiru. Derived data type kan jedhaman jiru, like arrays warra jedhamani. Akkasumas user defined data types kan jedhaman ni jiru. User defined data type jechuun immoo userin kan ofiisa data type akka barbaadetti create godhatu jechuudha. Akka barbaadetti jechuun seera qaba of course. Garuu data type suni warra primitive fi warra derived data type kanarraa kan fudhatamanidha jechuudha. Kutaa kana keessatti structures ilaalsee what are data members maal akka ta'ani, structure type yookaan variable structure kana ilaalla, member function akkamitti dabaluu dandeenya, asumaanii seensaaf declare goone, structure variable create goona, initialize goona, access goona variable kana access gochuun itti fayyadamu jechuudha yookaan data irra jiru irraati display gochuu whatever gochuudha jechuudha. Ittaansuudhaan akkamitti functionii fayyadamna structure keessatti yookaan immoo akkamitti functionii fi structure wajjin fayyadamuu akka dandeenyu waliin haasofna jechuudha. Let's go to the IDE. So the question of these structures, the necessity came from what do you do? What do you do if you want wal takkaatti data type garaagaraa fakkeenyaaf nama tokko galmeessuu barbaanne fakkeenyaaf integer age jechuu dandeenya umurii nama tokko galmeessuudhaaf maqaa isaa yoo string jenne name jechuu dandeenya akkasitti. Kun lamaan egaa kun string type dha. STL library asirra kaadheera. String fi integerin kun amma data type garaagaraadha jechuudha. Yoo barbaadan itti dandeessu akkas jechuu dandeessu sex, you can put sex one letter either female or male kan jettu kana kaaraakterii tokko jechuudha. Kanagaa akkamittiini kun amma after all kun kan nama tokkooti. Okay, kun kan nama tokkooti. Nama sakano, okay, second person. If you want to register the second person, what would you do? You are going to repeat all these things. Akkasitti age 2 jettanii itti fufuu deemtoo jechuudha kan nama lammaffaa yoo barbaadan. Yookaan immoo yoo akkasiin godhu jettanii age jettanii akkasittiin kan nama 10 as gaa'uu dandeessu. Maqaasa sitti kan nama 10 gochuu dandeessu. Gender asittis kaaraakterii 10 jechuudha. Tokkoon ishee kan nama tokko jechuudha. Akkas gootanii nama 10 galmeessuu barbaadanii akkasitti nama 10 galmeessuu dandeessu. This is of course pretty boring. Maaliif age at 0 fakkeenyaaf first person yoo barbaadanii maal gootu jechuudha. Akkas jettanii fudhachuuf deemtu jechuudha. Age at 0 achi booda name at 0 achi booda sex at 0 jettanii akkattiin meeqa hojjettu jechuudha. 10 hojjettu jechuudha. Kana fakkeenyaaf loop keessa golchitanii C10 loop gootu of course. Garuu gaafa wanta nama tokko display gochuu barbaadanii kanuma C out gootu jechuudha. Which is length jechuudha. Dheeraadhas managementiidhaafis salphaa miti jechuudha. Kun amma necessity structure kana nu barbaachisa jechuudha. Structurein nu barbaachisa jechuudha. Ni structurein maal godha? Warreen kana different data type bakka tokkotti kan qabatu jechuudha. Bakka tokkotti kan qabatu jechuudha. Seerri yookaan syntax ittiin structure define godhannu seera mataasaa qaba. Gubbaa kanatti dhuftanii right below the include jechuun include kana gaditti namespace keessan gubbaas dakas kaa'uu dandeessu ni rakkoon qabu. Right below this include you can say struct
bold taate argitanii keyword jechuudha. Struct keyword. This is a keyword. Keyword jechuudha isheen kun yookaan reserved word dha. Struct jettanii the structure tag yookaan maqaa kennituuf jechuudha. Asitti maal jechuun nan danda'a? I can say person. Okay, person. Personiin tokko maal of keessaa qabachuudha? Waan hedduu qabachuudha. Erga person jettanii asitti blockii kennituuf jechuudha. This block semicolon ofiisaatti godhe. This is nice. Akkasidha jechuudha. Kun amma structure jechuudha. Person kan jedhamu create goone jechuudha. Personiin kun maal of keessaa qaba jechuudha? Data member of keessaa qaba fakkeenyaaf. Data memberiin keenya primitive data type dha jechuudha. Warreen integer, float, double maal jennu kuni fakkeenyaaf int age jedhan akkas kaa'aa jechuudha. Okay? Kun amma data type tokkodha. Yookaan immoo atti dabaluun ammas string name jedha akkatti. Okay? Itti fufuudhaan I can say char 6 akkas godhuu nan danda'a jechuudha. Z kana C lamaan barreesse. All right? Now what this is? Now this is complete declaration of this structure jechuudha dandeessu. The complete declaration of this structure. Structure kan amma create goone jechuudha. All right? So garaagarummaa array tun sin gaafadhe array fi structure amma beekuu qabdu jechuudha. Structuring it is store used to have a collection of different data type using the same name. Maqaa tokko jalatti data type garaagaraa store gochuudhaaf gargaara. Arrayn immoo maqaa tokko jalatti data type wal fakkaataa akkasittiin create gochuu nu dandeessa jechuudha. Arrayn. This is it. The difference is very clear. Coding can actually pretty straightforward. Warrin kun maal jenneerra warra kanaan jechuudha. Warra kanaani data members jenneerra jechuudha. Data members or member variables jechuu dandeessu akkasitiin warra kanaan. So okay, akkamitti fayyadamuu dandeenya erga sitti create gooneeti akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jedhuufi amma gaa yoo yaadattu ta'e it is clear int number jedha akkattiin. Kana jechuun integer data type number kan jedhamu variable kun integer data type qabataa jechuudha. Kuni user defined data type dha jechuudha. User defined dan jedhame person jedhee natti kenne fi ko anin barbaade kenne x a jechuun hin danda'a jechuudha sitti. Okay? So akkuma int number jedhe kun valid declaration dha kan fakkeenyaaf asitti valid declaration kana person data type yoon barbaade maalin godhachuudha akkuma nasitti int number jedhe kanatti maalin jedha type personiin kuni okay p1 jedhuu nan danda'a jechuudha. Kun almost wal fakkaata kun integer type dha kun person type dha. Person type jechuun immoo warra kana hunda of keessatti qabata jechuudha. Kanaaf amma this is proper declaration of this maal jenna ishee kana jechuudha structure type jechuu dandeessu. P1 kana structure type variable akkas jechuu dandeessu jechuudha ishee kana. Yeroo hedduu namoonni asitti warri C language irraa dhufanii struct jedhu asitti basically rakkoon qabu kun. So C++ updated version ambiseera kana yoo barbaadan fayyadamuu dandeessu it doesn't make difference. Struct person P1 yoo jettanii amma P1 create gootanii jechuudha akkasittiin. P1 kun maal of keessatti qabata jechuudha. P1 kun P1 contains age, name and sexy kan personi tokko of keessatti qabata jechuudha. Inni taanu initialize gochuudha. Akkuma siniin jedhe int num jenne akkasittiin initialize goone minire directly initialize goone akkasittiin yoo feene immoo akkasitti cufne num jenne akkasittiin initialize gochuu dandeenya kun wal fakkaataadha jechuudha. Akkasumas initialize gochuun real data kennuufidha jechuudha. Jalqaba data jalqaba initial data kennuufidha. Kanaaf p1 nama maqaa person kan jedhamu keessaati isa jalqabaadha jechuudha. Tokko data tokko qabatte jechuudha. Kana hunda ishee kan of keessatti qabatu jechuudha. Kun amma kamidha jechuudha yeroo initialize goonu kara lamaan sadan tokko initialize gochuu dandeenya. Initialization inni jalqaba p1 jettanii which is equivalent with you can say akkasittiin akkuma arraytti order isaanii eegdanii int jettanii asitti fakkeenyaaf age dha 23 ittaanee string dha quotation double quote keessa gaduu qaba. Here is abdi asitti immoo char data type 1 taateef
single quotation idhaani male jedheen akkatti initialize godhachuudha. Perfect. This is perfect. Let's compile and see. Maal jedha sitti extended initializer list only available. Kun maal jedha haala kanaan initialize gochuuni C++ 11 fi isaa ol qobaarratti danda'amaa jedha. Warning kenna. Kanaan bisuudhaaf direct initialize gochuu dandeenya yoo barbaanne directly asitti yoon akkas godhemma compile. This will be error free. Haala kanaan amma initialize gochuu dandeenya irraa jechuudha. Erga initialize goone maalti nu afachuudha? Accessing data member values akkamitti access goone jechuudha. Fakkeenyaaf p1 jettanii dot gootu jechuudha. Object dot gaafa goonu auto completing asirra fideera. Age yoon jedhe akkasitiin argadha jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf age itti kana display godhuu yoon barbaade kan p1 kana akkasitti p1.age jechuun nan danda'a jechuudha. Okay? Kasumaan itti fufee where are you? Indel jedhe I can do all of them. Akkasittiin display gochuu nan danda'a. Name akkasittiin sex on jedhama maal godhachuudha? p1 kana dot jedheetu memberii kana barbaada jechuudha. Memberii jalqabaa age name sex kun amma order doesn't matter jechuudha. Kana akka feetan as fiduus dandeessu jechuudha. Okay? Compile run gaafa goonu output maal eegna jechuudha. 23 abdi male jedhee fideera jechuudha. This is nice. Okay, amma gaa kamiin initialize goone direct initialization jechuudha. Initialization keenya direct jechuudha. Kanaaf ishee kana direct goone initialization kan biraayoon sinitti agarsiisuu barbaachise. Let's initialize this way. Still, you can remove this or you can use it. Lamansa akka ta'utti fayyadamoo akka dandeessan akka argitanii fi kan ammoo struct kan jedhu biraan hambisa. Akkasittiin initialize godha ishee kana jechuudha. P2 kan akkamittiin initialize godhuu barbaada? P2.age equal to 25. P2.name equal to Ella. And P2.sex equal to single quotation male. Maaliif male qofa goota kanaan hin jenne channel ko namoonni video ko laalanii percentage 98 fa dhiirota waan ta'aniifidha. I'm sorry, this gender bias ta'ee jira channel ko kanaaf durboonni kanaaf ilaalan encourage godha. All right. Now this way akkasittiinis initialize gochuu dandeessu jechuudha. P2 declaring godhe initializing godhe sitti. Okay? This way you can initialize akkasittiini. If you want to access fakkeenyaaf kan ittaanu access gochuu barbaadanii akkasittiini age ishee kan 25 name ela kana mite jechuudha. Kan kana access godhaa irra waan ta'eef compile and run kan P2 kuni amma kana fakkaateera jechuudha. Okay? All right? Here. Kanaafi inni kaan immoo initialization yoo barbaadanii you can read from user irraa dubbisuu dandeessu. Get from user. Brand declares in goda which is person p3. I can say p3 itti godheetin akkattini. What I can say is scene p3.ag. Okay. Now I can read name p3.name. Then I can say p3.sex. Now we can display them and comment this. Make it p3. Compile and run. Age Sodoma Lami, and then I will give male. Enter 30 Lami male. Kana fakkaata jechuudha. You be wondering fakkeenyaaf size of int gaafa innu kun amma baay'ee afur mitire kun immoo size of stringing name kana we don't know yet. Kana kun immoo baay'ee tokko fakkeenyaaf objectii tokko ishee fudhanne size ishee check agonu maal akka inni fidu laalla. See out what is the size of this p1. P1 kun meeqadha qabattitu enne ilaalleeti akkattiini 24 jedha jechuudha. 24 isheen kun baay'ee afuri. Okay,
this is 4 byte plus kuni kaaraakterii 4 kaaraakteriin tokkoon ishee baayitii tokkodha kuni kaaraakterii tokko walitti kaaraakterii 5 jechuudha barbaaddanii kanaaf 4 5 baayisuu 4 jechuudha baayisuu 4 kana jechuun walitti meeqa ta'a jechuudha 24 kanaaf baayitii 24tti objectitti kanaaf reserve ta'ee jira jechuudha inni kanan isinitti agarsiisuu barbaadu akkamittiin functionii objectii tokko functionii itti dabarsuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa objectii tokko yookaan structure type tokko gara functionii itti dabarsuu ni dandeenya fakkeenyaaf display kan jedhutti p1 kana pass godhuu nan danda'a akkattiin display kan jettu kanammoo bakka kanatti dhufee yoonani void display maalin jedha sitti jechuudha yoo yaadattu ta'e asitti gaafa functionii itti pass goonu data type asii gaafa invoke goonutti dabarsine kenninaaf jechuudha data typein kana integer tuun taane person type dha jechuudha person type ta'e asitti parameetrii abbaa barbaadan temporary kennuu fi dandeessoo jechuudha kana jechuun gaafa asitti darbu kanatti dhufee assign ta'a jechuudha kanaaf asitti yoo barbaadan dhuftanii cout p.name uteettanii akkasitti maal sinii argattu jechuudha maqaa abdii jedhu argachuu dandeessoo jechuudha akkasitti salphaatti pass gochuu dandeessu akkuma simple data type akkuma primitive data type yookaan pointerii dabarsaa turreetti pass gochuu dandeessu jechuudha as keessatti loop gootanii display gochuu dandeessu jechuudha boodumaafiyyuu akka nu salphisuuf yoo barbaadani maal godhuu dandeenya jechuudha kun amma data ta'e keenya complete ta'ee nuu kenna jechuudha asitti objectii kaan oo declare gooneetti pass goones kanumadha jechuudha akkasittiin inni kaan wanti important ta'e inni kaan akkamittiin array of structure akkamitti qabaan array of structure fakkeenyaaf sila nama sadii galmeessine person 1 p1 p2 p3 jenne yoo waltakkaa barataa 100 galmeessuu barbaanne akkam goon maal goona jechuudha irruma deebinee akkasitti person okay I can say pupil of size 10 yoon jedha akkasittiin 10 kanan declare godhee jira jechuudha yookaan immoo simply 5 akkasitti goone ilaallu akkasittiin jechuudha kanaaf gaafa data keenya assign itti goonu akkamitti data keenya assign itti goona jechuudha for every person loop fayyadamuu dandeenya int I equal to 0 I less than 5 I plus plus goone akkasittiin we can say asitti cout enter person jenneetu I plus 1 dha basically lakkoofsaaf akka nu ta'utti akka galchaa deemnuu fi asitti siin jenneetu people at people what does this mean actually kun person himaataatu person at akkattiin read goona jechuudha okay yoo display godhuu barbaanne immoo akkasiin loopima kana fayyadamnee irra deebine kana nu barbaachisu maal goona jechuudha display kana keenya irra deddeebinee call godhuu dandeenya jechuudha akkasiin parameetiriin keenya asitti person at I goone akkasiin pass godhuu dandeenya jechuudha does this make sense asitti personii dubbisna data isaanii galchina person.i jedheen dhiise i.ag galchina ittaanee immoo ittaanee laayinii tokkotti fayyadamuu dandeessu name akkasittiin seexii galchuu dandeessu jechuudha compile and run okay here can I draw display godhe I'm going to comment this delete okay now person 1 the first one is age 20 name which is Abdi and male the second one is 22 3 Chaltu and a female and the third person is 30 Ella and male umri ko soddoma miti nan sobe okay the fourth one age 21 Tola male and the last one Fuse 33 12 Tufa then she is a female now display gaafan godhu hunduma ishee akkasitti listii godhee naaf fide jechuudha actually akkatti display gochuurra orderii qabsiisuu teebilii fakkeessuu ni dandeenya jechumaafidhan akkas godhe jechuudha kana yoo gootanii asitti you can put it in this way yookaan immoo akkas godhuurra asitti space kennitanii
All right, then you can put it here. Akkasittiin parsanii erga godheeti ammasii age isaa asitti baasa. Asii immoo asitti akkas godhe akkasittiin seeksii isaa baasee new line godhachuudha. New line godhaa jechuudha. Space tokkotti dabalu. All right, kanaafi C5 deebuurra nama 3 galmeessinee ilaalla. 3 and 3 galmeessinee ilaalla. The first person 22 RD that was male. Second one 23 child 2 female. 29 Elias then male. Here is a list. Akkasittiin display godhuun danda'a jechuudha. Salphaamatti taayitilii kennuufi dandeessu. Okay, focusing konni guddaa akkamitti display ta'a, akkamitti wanta taa'atuun taane yoo saayizii hedduu barbaanne akkasittiin fayyadamuu dandeenya jechuu barbaadeetan. Okay, now wanti inni tokko isinitti agarsiisuu barbaadu kan biraan immoo kun amma local data type dha. Local data type taate asitti functionitti akkasitti pass goonee ol dabarsine. Global data type person yoo barbaadani yookaan asitti create gochuu dandeessu. Asuma kanatti struct jettanii person of personi beeka qabannachuudha. Personi nama 100 galmeessuu dandeenya. Akkasittiin global type fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkasittiin it's the same. As keessatti maal gootu jechuudha dhuftanii person at 0.age jettanii akkasitti assign godhuu dandeessu. Nama 100 saayyoo jechuudha. Wal fakkaataadha kun global ta'e. Yookaan immoo yoo asitti barreessuu barbaadistanii asitti kaa'uu dandeessu. Bakka kanatti delete this here. Akkasittiin struct person asitti tu semicolon godhin objectii keessanii size isaa barbaadanii akkasittiin itti fayyadamuu dandeessu. Compile gaafa goonu error free dha jechuudha. All right, one last time waan isinatti agarsiisuu barbaadu one last time. Okay, I can say P1 or P1 jedhu asumatti kunaafuuti globaliin fayyadama. Display kana dhiiseetan ofirraati maal godhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Maaliin isinitti agarsiisa? Structure with a member function. Functionii akka member function kuni xiqqoo waan namatti toltuudha. Fakkeenyaaf member function itti dabaluu dandeessu as keessatti. Functionii akka primitive type tokkotti. Fakkeenyaaf functionii ko asitti kan gadhu display kan jedhu kanan as godha. Displayin kun maal hojjeta jechuudha asitti hojii silaa hojjeta jechuudha. cout age akkasittiin achi booda space age kan yoo akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Asitti name and then I can say sex into line. Kun amma waan nama ajaa'ibudha asitti. Okay, amma P1 kun object dha yookaan type person dha. Asitti fideetan maalin godha jechuudha. Initializing godha. P1 kana age ishee asitti 29 jedha. P1 dot name which is equal to Ella and P1 dot sex which is equal to single character male. Akkattiini erga assign godhe maal godhuun danda'a jechuudha. Display gochuudhaafi display functionii qobaatiin hojjedhatuun taane maalin jedha P1 dot display jedha jechuudha. Akkattiin. All right, amma gaa display godha kana hunda isaa fuudhee dhaqeeti as keessatti display naa godha jechuudha. Akkastiin. All right, argitanii this is perfect. Utuma objectii kan create gootaniyyuu objectii kan to create gootaniyyuu akkattiin maalti ta'a jechuudha. Inni beeka ofiisaa kamti kan kamiiti kan jedhu ofiisaa adda baafata jechuudha. Person P2 equal to asumatti salphaamatti 22 abdii
mail yoon akkas godhe asitti maalin jedhachuudha p2.display jedhachuudha. This is very nice. Gaafa compile run goon maal godhachuudha ni beekachuudha kamti kam akka ta'e adda baafatee waan beekuufi akkasitti salphisnee member functionii kanatti daballee fayyadamuu dandeenya. Kun quality guddaadha. Videoon ko kana fakkaata. I think I'm making it long. Gaaffii yoo qabaattan naa barreessa. Projectii yoo qabaattanis wajjin hojjenna jechuudha. Thank you for watching. Don't forget to like and share.